baga nagaan dhuftan gara chaayinaalii keenya. Irras isinitti agarsiisa deelii riiwaardii fi deelii chiiferii kan ta'u guyyaatti miliyoona tokko akkamittiin akka argannu isinitti agarsiisa. Deelii riiwaardii keenya guyyaa irraa ankoo deelii 8ffaa guyyaa 8ffaa irra ga'eera 50,000 jechaadha. Isa nan fudha. Eshi arrammoo miliyoona tokko akkamittiin fudhachuu akka qabnu waliin laallaa. Innis qubee 4 barreessina jechaadha. Innis faa o fi maa fi o barreessina. Koodii kana gaaf gashinu faa barreessuudhaaf taab loongi taabii fi taab goonaa jechaadha. Loongi taab gaaf jennu xunneet eegagateenye irraa kaasnaa jechaadha. So waliin haa mokorru. Taab loongi taabii gadi qabne teenyeetiin gadhiisnaa taab goonaa jechaadha. Faanuu barreessaa akkatti jechaadha. Amma immoo o barreessuudhaaf loongi taabii gaaf jennu yeroo 3 gadi qabnee dafnee gadi qabnee kaasneeti barreessinaa jechaadha. Akka sararaa tokko nu dhufa. Eshi o keenya barreessinee jechaadha. Amma immoo maa barreessuudhaaf loongi taabii yeroo 2 hojjennaa jechaadha. Isas gadi qabnee teenya al 2 jechaadha. Al tokko gadi qabnee teenya ni kaasna. Ammas irra deebinee gadi qabnee ni teenya jechaadha. Maa keenya barreessinee irra jechaadha. Amma qubeen dhumaa yookiin inni dhumaa kan argannu immoo oodha. Ammas isuma dura o barreessine sana irra deebinee ni barreessina. Loongi taabii yeroo 3 hojjennaa jechaadha. Loongi taabii yeroo 3 jechaan tuqnee yeroo 3 tuqnee gadi qabnee teenya jechaadha. 1 2 3 haala kanaan xumurreerra jechaadha. Ammoo deelii miliyoona tokko guyyaatti fudhachuu ni dandeenya. Haala kanaatiin akkuma asitti argitan kana fudheera jechaadha. 1 asitti raayitii ta'eera. Haala kanaatiin fudhachuu dandeenya. Chaayinaalii kanaaf addisii kan taatan subscribe like gochuudhaan nu hordofaa. Galatoomaa.